Na waan san namni akkamitti ilaalaa isa yuusunuu waan bareedaa beektani namni akkamitti ilaalaa namni akkamatti waan tokko hirkatee armallaa du'an geessinii tafi keessa boochiisan wanni tun nurra deddeebitee jirti umaan qabu wallee egaa abbaan manaatis ni dadhabaneensa uummata walgeechirra jiru sana biroonna sanii hojii jedhaniinsa oomani akkas fayyaa ta'e halkanis deeme guyyaanis guyyaa wiikdee keessa kanaafuu galatooma gadaanis wallee biraa deemeensaa hin jiru. Deessa laalu jira. Jaldeessi biyya faranjii boozuu jira. Saamee kooftedha itaate amma akkami jaldeessa laala. Jaldeessi qaaliin biyya faranjiitti wayii qarree. Osumaan deemuutiin harka kun gannaman taa'u. Gaafa duraa jabbilee dura waaqa isaa amma jaldeessa. Amma zuudha qaabeettanii diraabii godhee jaldeessa. Yakki osumaan taa'uutiin gartee wannuma tokko dookumentarii tokko ilaaluu ture. Saatan irra faabar inni odoo mataawwati akkas ta'u odoo nuun facaafne keessaa gabba buunaa fi gayoo rafee rafe oomeni nama inni rafnaan gaa jalaatis olin boo ka gubbayoon dubbanne manni waliin rafaa manni odootuma akkanaatti bara odootuma inni rafuuti namni keessaa manni ni cufama. Akkasii marii gaarii jenne halkan gaariin hundaa ta'u. Akkasii gaarii. Ayyee galatooma. Galgalli jimmataa baruu galgala turuu dandeenya har'ammoo namni. Ayyee sabaa. Jaalala sabaa waa isiniin jedhu. Ayyee. Warri oduu dogongoraa dabarse suni hamma adabbii isaanii fixattanitti hiikkachuutu irra jiraata hiikkachiisa. Kam isaan? bar dubbii kana laal caffe osuma bar nuti dubbiin kun akkuma ta'uu barbaannaan anti nama biroon beeku tiyya ammoo akka inni ta'uun barbaada maaliif seete fannoon tun saaxe lamte annin jaaladha akkatti saaxe lamtu immoo yoo haasoo jiraattee kamma jan kana gartee bakka walen dhoynu jani yoo wanni takka dhamate fannoon sun teenyaa miti oggaa je fannoo tan abbaa isii jaareef galchuun silaa gaaruma beekte karaa gabaabaa uummanni oromoo qacello yoo kan barra kodha beekte amma maqaan isii wal fakkaata maqaan isii wal fakkaata abbaan isii jaarrates qalchiisaati kunoo warra kanaa wajji walii galan siin jagartee lama si ajjeesaa jechuu kiyya warri waan kana dhimmaa qabu sun silaa oduu ta'eetuma hayyee waliin qawwee walitti hin isinis dalagaa keessan dalagadhaa tammuu uummata keenya dhooytu tanne dhooyinaa oggaa jaan lakkee sunis teenya yoo jaan isaanis tokkumaa jenne hundasii wali fudhannaa beete. Ruga la raya wanni fanno jan wanni lama jan injiltu fanno mati wanni fanno jamtu isin tanuma abbi jare sani fi jibbansa oromoti ratti jaramte wonnumman jaramte bo jibbanna oromoti la lamma kaisa o tafe wanni khale hasawa tortani rugudda ma in khara saqef wad isin khale hasawa tortani ani sundura dabade sani malif if matenya kharaban netivi ololatu bakka udun tani hudame jan mali fi huruf gotani dagaleda tarsimo oti yo wali galanisi hanga tarsimo walin deman hogga jame amma jarahani huruf gotani jecha ka wajarmay no koni wali galetti wana kasisan fuldura fille odo hubanno qaban jarmay ran dufin jette tana khatani akka waan durun jarbayni waan kana wali gale to kurratti
buruufin godina maaliif sani dhimma baha jarri san Iya sama ame amma gaafii tana deebis amma faannoon takkumaa eegayyette kunoo faannoo uummata keenyaa ajjeeftan nuti dura dhaabbannaa jireenya akkasumallee faannoo immoo uummata isiitii qabsooytu jiraa jira faannoo tana amma inni akka laman laala nuti lakkii faannoon hundi takkumaa kayyennu yoo taate duuba abbaan faannoo kanaa eenyu jettee lafa keessatti abiyyuma jettee lafa keessa jechuun tan wajjeestu bitanii lola dheettus. Abbaan abiyyuma laal jara keenya fannoon bilisummaa ka jennu san amaarri eeysa gabroomeeti bilisummaa godhu dhageessan taakka jaa amaara takkaa bilisummaa barbaaduun dhageenya Itoophiyaa teenyaan ta dursan deeffannaa malee bilisummaa isaan biyya isaanii ka wal bulchuun isaanii jarri waan isaan jaan akkamitti inuti bakka san hin dhaynee fi duraanis isaatu jaarrate itti garagalan malee maaliif Tigree wajji waliigaltaa isaan duraan aangoorra dhaquudhaaf waliin dalagaa turan walumaan dalagaa turan abiyyi dhufnaan Oromoo qayroo harcaaseeti isaan fiqqabe kuni bar ayaga eega kaste amma faannoon amma ummata keenya ajjeestu tuni faannoo osoo warra Tigreetu waliin hin dhaqini faannoo abiyyi faan dhaabbatanii hidhachisanii miidiyaa Oromiyaa keessa dammaqaa boqonnii faa kasii mire eega duuba faannoon aangoo barbaaddu saniitu tanamoo faannoo birootii aangoo barbaaddu aangoo barbaaduun bara umaa rakkoon qabu nama ajjeesuu baattee aangoo barbaannoo jettee akka aangootti barbaaddu carraaqattee haadha yoo karaa harkatte tammoo nama keessa teessee nama ajjeestu tana tabiyyi jaare tana silaa ummata Oromootiif akkasiin saaxilamtu dalaguun gaarumaa. Beelal raayya fakkeenyaaf amma fannoon tun bilisummaa eegi hajaame taate amma bakki isiin itti ijaaramte hooggana isiidhaa ka bilisummaa san as bahuu qaba yoo gartee tana biyyi jaareen tahinii ta bilisummaa ta ijaaramte jiraatte eeysatti amma fannoon nuti qabnu ta haruma wallaggarraa nama buqqaaftee nama meeqa dachirraa duguydee manarra gubdee ammallee naannoo san jirtu jira taanis karaa daaraa kanaa fi hattaa jimmallee bakka hunda jirti Oromiyaa keessaas fannoon tanuma jibbansa Oromoo irra dhaabbattee Oromoo fixxu malee mootummaan tunis ta Oromootii takkas jettee deemtu egaa biyyitti garagale odoo biyya garagalin tasaaniitu Oromaanuyi ammoo kaayoon isaaniitiis takkuma Itoophiyaa tana tursiisu malee bilisummaa sammee eegi bilisummaa kan jaantaate eenyu hooggannisiidha hooggannisii kami tanama jeeftu tami bilisummaa barbaaddu sunoo eeysarraahi tanaannoo boordara makaraa wallaggaa jirtu ta ummata fixxee yeroo hunda as baatu sanii bilisummaa ta'emo moota biraa tachii duuba ijaaramtee bilisummaa barbaaddu jiratan jarri keenya magaa fakkeenyaaf bilisummaa jiraa kajaamu kun mee eessa jirti naannoo ta'u kanoo adda baasuun hin danda'ama. Daangaa Oromiyaa takkaan dhufini achuma biyyuma sii keessa qabsooytu san baananiin taagaa suni qabsaa'uu hin dandeessu. Ni dandeessa kaayitii. Egaa ta Oromiyaa takkaan ijjatini achuma biyyuma sii keessa ta'isee abiyyi wal waraante suni fedhiin isii abiyyi waraanuu dhaamre. Haya amma tana dha'uu barbaannaa bara amma dhaabni nu ibsa irra baase amma tana hoggaa dha'u yoo akkuma xiyyattu hoggaa tana dha'e tun dhabamuu qabdii jedhan gartee amma waraanni ibsa baasee oomiti. Amma nu keessa deddeemtu tuni uummata Oromoo nagaan horkitee nagaan hin jiraattu tunni dhaamtii hoggaa jallakkee yoo akkuma xiyyattu tachi takka Oromiyaan dhufin sunis gartee faannoo teenya maatu itoo jette dubbiin taate jette tana taate yommuu lakke sun nu laallattu jaani tabilisa barbaadu sun sanii jennee mirkaneessinaaf kaagadiis hin dhufne nutti achi abiyyi loltee naannoo isii keessaayi kanaafuu abiyyi tana mana abiyyi galchuun gaarumaaf hin jedha.
Balaa lama wanni irra guddaa tarsimoo jaame daangaa keenya dhuftanii uummata keenyaan fitinaa jenneeti akka uummata keenyaan dhoyne irratti walii galamee jaamagaan fannoo sun bilisummaatii ta'u uummata keenya duraanuu daangaa as dabartee dhaawaa jirtu sun eegi bilisummaa barbaadde daangaa Oromoo keessaa maal barbaaddi? Ya, tunuma daamtee qaatana wajjin mari'atanii bar tunni daamtee akkasitti kun nu beekaa hojii daamne ifa baasee mi tunni daamtee bar tun daamuu qabdumaa bar ta'erra baate tuni waan bilisummaaf sin loltu tun uummata keenya fixuuf abiyyiin jaaramtee tun daamuu qabdii sanii tana diinaa jaamtee bar tun murteeffamtee dhaabumaa baasee miree waraqaa maree haalee muyoon baate tan tun diinaa jaamtee bar. Tam tafiraa Tagadin dhufin sun gaa nu laallattu waan fedhe jettee achitti gandee sitti haa qabsoitu kanaafuu isin dhimma si haa uffattuudhaan sagamma gaha jiru dubbiin. Okay. Ilaalaga. Yoo akka xiyyattee baroggaa tun dhaamte sunis yoo wajjii hayyitu taate isin takkumaa san mirkana akka gartee taawiyyituun abiyyi galtutti silaa adda baasanii tuni bar daangaan dhoggaa dheessituchi dheessiti malee bar obbaa kan bar Oromoo keessa teesseeti dagachiisteetu nama keenya iraarsitaa jirti wallotti fudhadhu dhaarratti fudhadhu gillisoo kiramu giddaa ayyaanaati dagaa jaarteeti naannoo boordara Oromiyaa kanarra achuma teesseeti bar achumaa'ee dammaqaa mokonniif abiyyi isii dhachiisee isin tuni yoon dhabamne uummanni keenyas nagan harkatu beekte. Akkasii feen laalla waa hundaafuu immoo wanni yoo ifa baate malee dura bahanii dubbachuun suni jaarmayni waan fedhe nama fedhe wajjiin mari'ataa tarsimoodhaa fi dagalee jechuun suni gaarii miti ummata keenyaa fi immoo akkasuma taatee bar warri hollate bar amma kijiba isaaniiti malee amma yoo jaarmayni illee mari'ata wajjin mari'ate yoo isaan quban qaban immoo oggaa akkanumatti teessee wanni kana saayibara kana laaltu warri hollatu warruma mootummaa sanatti hidhatu irra guddaan isaa kabaaragee cabu. Keessa dubbii ololaafillee jaan wanni sun hanqamta akka isaan baareessitii laallamaatuma jira kanaaf immoo sila gaariidha nama juubeetti ani tun akka dhaamtuun fedha beektaa biyyi tun akkanuma nu keessa waaruun qabdu biyyi tun dhaamuu qabdi agar maqataa sammee bakka inni itti ergu laalla nama ficcisiisaa nama ummata keenya jireenya dhorka agar maqataa tayyattu tana abiyyi silaa galtee gaariidha taansani silaa kaayyoon teenyaa walittiin dhaloitu yoo karaan keenyas loon keenyas karaa tokkoon bobboo jaamin waan qabu akka tun dhaamtu garte tun ta Oromiyaa kasii tun tufa qabdi beekte abiyyi fam ta'e jaaniiti dalaganii waanuma amma Somaaleedhaan abdiillee namoota shanurra dalagee dadhabe kan akka aran lafa ol fuudhanii sanuma eegalan waanuma abdiilleen itti kufee jiraaralli warra wayyaaneetu bara shan irra lafee loojistikii meeqaan dadhaban san abiyyi faan deebanii waanuma san deebanii kaaratti eegalanii kun Mustafeen faanis hoggaa barbaadan jijjiguma ta'aniiti labsii baasanii jechuudha. Biyyuma seerani qabdii seeraan walitti bulchina jaan walitti xiyyiban san keessatti akkasii halkan deeme gaa nagaan bula warra amma dhuftanii namootu dadhabeesi nagaan bula ayye.